السلام عليكم الشيء ما ركفون الجرة جرت وردوتوتك يعني جرى قلت ربي بقى جراتني إجا بروم سارة كستمو حالا شبكة بلا شفاية مجتورة بيوتا قراه كست سنت نركسيسة هرّا بيا سعودي كست كمين فجرمنا خجرو جل قبرتن سنت تركيسة شريعة مالي رت فجرمنا مالي خجروس آبين كونمو أسار جنة kajeru sini nagise ega warri gara channel kiyya dhuftan subscribe gochuudhaan video kana like tuqu akka hin daganne isinin jecha egaa appiin kun appii bareedaadha jechuudha guyyaa 3 duraa kan Play Store keessatti maxxanfame namoonni baay'een buufataniiru warri guyyaa 3 dura download godhatanii isin dide update godhattu jechuudha egaa gama appichaa deemna jechuudha appichaa bakki nuti argannu osoo gara appii hin deeminiin dura akkamitti akka itti fayyadamnu isinitti argisiisa jechuudha. Play Store keenya keessan seenna dura bakka kanatti itti barreessina jechuudha. Master VPN V2 dha. Qubee maa barreessina A barreessina saa barreessina jechuudha. taa barreessine E barreessine raa barreessina irraa bunne va guddaa barreessina paa guddaa barreessina naa guddaa barreessina irraa bunna jechuudha malee va guddaa barreessine tu lakkoofsa lama barreessina sarchi goona jechuudha haala kana qubee kana tokko dogongorraan isiniif ba'uu hin danda'u isiniif galamiti eega haala kanaan barreessine sarchi goone booda appiin kun qubee tokko dogongorraan isiniif hin ba'u ammallee jalqaba irratti isiniif hin ba'u jechuudha maal gootu akkas ol harkiftu jechuudha akkas ol harkiftanii ani barbaadatu jechuudha application kana keessa barbaadatu yookiin dhuma irratti isiniif fida jechuudha master VPN V2 jedhu kana irratti click gootu jechuudha sana booda install download godhattu ani open godhee dhumane seena jechuudha akkamitti itti fayyadamna keessan seena jechuudha amma isaan naaf dalagaa jira stop jedhantu update ofumaan isiniif ta'a jechuudha update kunoone qaba jechuudha update yoo godhachuu barbaadanis ka warra zeeni sinet rigete jalqaba asirne tuttu jechuudha zen serveri duwwaa jaaka jedhu ofirraa qaba amma warri zeeni achirra godhattu jechuudha kana mootuttu jechuudha gara gadii kana isiniif dalaga jechuudha zeeni firii bara 2025 ashaangulliitii kanarratti isinii dalaga garuu kiyya dalaga hin beekne achirratti starti goone ilaalla jechuudha inni dalagammoo hin dalagu achirratti ni dalaga jechuudha ni dalaga jechuudha stop goona warra zeeniti jechuudha gubbaa irrattillee qubee uudhaaf direct bakka jedhu kana sirriitti ni dalaga achirratti waa ofirraan qabu zeenii osoo hin taane qubee uudhaaf paadha direct isiniif dalaga jechuudha jalqaba irratti illee ni ilaalla warri zeenii ni dalaga jechuudha ergasii irraa deebina jechuudha jalqaba kan isinii kennu sa'aatii 24 jechuudha sa'aatii guutuuf isin hin jeequ jechuudha amma yoo guutellee addaa miiqni qaba jechuudha haala kanaan sa'aatii 24 isiniif fayyada jechuudha osoo sa'aatii hin guutin jechuudha warri zeenii bakka amma isin argisiise lammaan kanarratti yaaltu isiniif dalagaan daataa tokko keessaan qabu jechuudha stop godheen warri shiraa biraa qabdan immoo warri akka mobaayilii sawaan serverii dhuma kanarra godhattu jechuudha serverii 1 2 3 4 kanuma irra godhattanii sagara olii sagadii kadammoo ni barbaadna jechuudha zen free mobile free bakka jedhu ni barbaadna jechuudha mobile free ni bara 2030 ka jedhu kunoo jechuudha asi achitti yaaltu jechuudha gadi buuna ammallee warri Kuwaiti warri jirtanus Kuwaiti zeeni firiitti irra godhattu jechuudha warri Kuwaiti jirtan Bahrain illee zeeni firii irra godhattu jechuudha warri ammallee zeeni irra va 25 maallaqa keessaa qabdan isiniif dalaga jechuudha yaa fa warri qabdan isiniif dalaga SM warri dalaga qabdan isiniif dalaga kunooti jechuudha ammallee kariyaala 60 ni dalaga mobaayilii warri 39 25 keessaa qabdan illee isiniif dalaga gadma buunaa jechuudha
zeen firii kanallee ni yaaltu jechuudha. Ammallee gadi buune mobaayilii aywa mobaayilii firiin kunoota jechuudha. Mobaayilii firii kana jechuudha 225 230 kan jedhu kana irra godhattu jechuudha. Warri sawaa ammoo hin jiru jechuudha. Isiniif ilaaleera. Warri sawaa ofsaan eeggattu kaawwash aappii gada maxxanse keessa ni fayyadamtu. Warri Kuweet jirtan ni qabdu jechuudha. Kuweetii viivaa firii warri Kuweet jirtan kunoota jechuudha. Egaa haala kanaan irraan deema mobaayiliif zeenii ka gubbaa kana serverii 2 3 4 5 aga 5 qaba jechuudha. Keessa irra godhatu yookaan gubbaa kana irratti ni dalaga. Warri zeenii immoo zeen serverii duwwaa tokkuma jechuudha. Kan zeenii kadhuma irraa kan okay startiin godha jechuudha. Haala kanaan naaf dalagaa jechuudha saffisaan. Kana booda bakka kana yoo dhaatanis rakkoo hin qabu. Okay, sa'aatii 21 jechuudhaan kanumaan fayyadamaa ture. Egaa barumsi keenya irraa kanuma aga aappii biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.